daawwattoota keenyaa kabajamoo akkam jirtu oduu oolmaa Oromiyaa waliin an Usmaan Kumeeti. Mormii guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun wal qabatee namoonni ajjeefamuu dhabamuu fi qaamaan hir'ataa jiran daran dabalaa jiraachuun himame. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Mormiin uummata Oromoo erga eegalamee ji'oota lama lakkoofsisus yeroo kana gidduutti mootummaan biyya bulchaa jiru namoota 150 ol ajjeesuun hedduu immoo dararaa akka jiru uummanni Oromoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii. Mormiin uummata Oromoo itti fufuun namoonni hidhaman mana hidhaa keessatti dararamaa jiran gadaa lakkifamanii mootummaan ajjeechaa raawwateef mana murtiitti haa dhiyaatu jechuun mormaa jiru. Obbo Taaddasaa Tuggee Badhaasaa jiraataa magaalaa Qarsaa Maalimaa godina Shawaa Kibba Lixaa yommuu ta'an dhimma maaster pilaanii qindaawaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee waliin wal qabsiisee uummanni Oromoo abbaa qabeenyummaa isaa mirkaneeffachuuf karaa nagaan mormii gochaa jiran irratti osoo sagalee isaanii dhageessanii rasaasni mootummaa biyya bulchuun rukutamani. Ana Qarsaa Maalimaa jedhama. Inni Kibba Lixaati. Magaalaa kana keessatti naannoo isaa sadii walitti argama. Naannoo isaa afuriitti yeroo inni dhiyaatu kan balaan kun marraa. Obbo Taaddasaan yeroo ammaa kana hospitaala Raas Destaatti yaalamaa kan jiran ta'us miilli isaanii bitaa akka irraa murame himuudhaan kan mirgaas waan baay'ee miidhameef wal'aansa fudhachaa jira jedhu. Itti fufuun mootummaan maqaa ijaarsa dimokiraasiin hiriira nagaan ni eeyyamama jechaa lammiilee karaa nagaa sagalee dhageessifachaa jiran ajjeesaa fi sarbaa jiraachuun hedduu akka isaan aarses ni dubbatu. Amma hospitaala Raas Destaatti yaalamaa jira. Sagalee dhageessifnaa turre hiriira nagaa keessallee nan jedhu. Hiriira nagaarraa yoo rafaata dhukaatti jalqaban yeroo aaran irratti gallachiisan ijoolleen ni bittinnaa'anii gidduu kana fayyinnoon kuusaa ni bitatu akkuma jirutti isa tokko immoo baay'ee miidhameen jira isa yaalamaan jira fayyuu danda'e marroonni nama yaalamaa jira. Obbo Taaddasaan abbaa daa'ima tokkoo fi nama haadhaa fi abbaa isaanii hojii kanneen akka kuduraa fi muduraalee daddaluun obbolaa isaanii 4 wajjin maatii gargaaraa turan ta'anis amma kunoo mootummaan abbaa irree abbaa qabeenyummaa keenyaaf osoo falmadhu qaamaan hir'uu na godhe itti gaafatamuu qaba jedhu. Namni kun akka jiranitti qaama kootu nagane jechuun Oromoon dabarsee diinaaf wallaachuun wal ajjeesuun maaliif barbaachise dhaabachuu qaba jechuun amsa Oromummaa isaanii dabarsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun yeroo darbe waa'ee barsiisaa Fitsum Abaataa